Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaan isaa kamisa gaafa caamsaa 12 bara 2016 torbee darbee har'a deebinee wal agarra jennee gargar gallee turre. Akkuma nu eegaa isiniin jennetti kunoo saatii keenya kabajnee wanta har'aaf ta'u qopheeffannee dhiyaanneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuu torbeetti guyyaa tokko gaafa kamisaa akka dhiyaatudha. Qophii keenya har'aa akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegallee sirba tokko kan isin gammachiisa jennu gurraa isin buufna. Isatti aanuudhaan haala yeroo irratti qophii imalaatu dhiyaata. Qophiin imalaa keenya har'aa torbee kan eegalle waa'ee nama basaasadha jedhamee bal'inaan biyya alaa kanatti dubbatamaa jiru irratti isaa fi nama biraa immoo kan keessummeessinee ture irratti namoonni yaada kennan ragaa warra dhiyeeffatan jiru isaaniin keessummeessinaa jechuudha. Marree hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Qophii keenyatti akka gammaddan abdii keenya. Amma gara oduutti. Ololli basaasa dawoo godhatee qabsoo fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiru fincila xumura gabrummaa saganteeffame fashalsiisuudhaaf qaama sochii diinaatii jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo. Jaarmichi haala yeroo irratti ibsa roobii kaleessaa gaafa caamsaa 11 bara 2016 baaseen nama qabsoo Oromoof quuqame fakkaachuudhaan basaastonni diinaa jaarmiyaalee keenya irratti bobbaafamanii jiran dammaqinaan ofirraa tiksuun dirqama Oromoo ta'uu beeksise. Keessattumoo qabsoo qeerroon Oromoo yeroo ammaa kana gaggeessaa jiru sadarkaa murteessaarra wayita ga'ee jiru kanatti basaastota diinaaf hojjetan ija abbaa gatiitiin tiksuun qabsicha daddaffiin gara galii isaatti kan dhiyeessu ta'aa jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo. Itti dabalees odeeffannoolee basaastota qabsoo bilisummaa Oromoo saaxilan qeerroon akka gumaacha qabsootti kan keessummeessudha jedhe. Keessaanis ta'e alaan sochii qeerroo bilisummaa saba isaatiif falmu kan basaasan yeroo maraa saaxilamuu akka qabanillee beeksise. Haalaa fi yeroo garaagaraa keessatti basaastota diinaa kan qabsoo Oromoo miidhaarraan gahan saaxilaa fi tarkaanfii jajjaboo irratti fudhachaa turuu kan yaadachiise qeerroon bilisummaa Oromoo. Gara fuulduraattis taanaan keessaa fi alaan basaastota qeerroo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kanneen bobba'anii jiran irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuurraa akka duuba hin deebine akeekkachiise. Imaammata qoqqoodanii bituu hojii tikaa tokko shanee mootummaa Itoophiyaa hooggansa bilchaataa fi naamusa sansaqa qabuun cabsee funyaan diinaa jalatti hojii boonsaa hojjechaa kan as ga'e ta'uu yaadachiise. Saba Oromoof qofaa osoo hin taane saboota cunqurfamoo biyyattii biraaf illee abdii jijjiiramaa ta'ee dirree irratti wareegama qaqqaalii baasaa malee dirree marsariitii yookaan intarneetii irratti olola oofuudhaan akka hin taane yaadachiise qeerroon ibsasaa baase keessatti. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti diddaan ammas jira. Hidhaa fi reebbichis hin dhaabbanne. Godina Jimmaa aanaa Deedoo keessatti dargaggoon Oromoo Ahmed Abbaa Jabaal jedhamuu fi obbo Shaafii Korojee kan jedhaman kibxata gaddaa uummata mootummaa irratti dadammaqsaa jirtu jedhamanii galgala sana qabamanii reebamuudhaan waajjira poolisii aanichaa keessatti amma oduun qoqqobbaa'etti hidhamanii jiru jedhame. Godina Arsii magaalaa Dodolaatti immoo mootummaa irratti maaliif hiriira mormii baatan jedhamanii dargaggoonni Oromoo 30 agaaziitiin torbee kana keessa hidhamanii reebamaa jiru. Isaan keessaatti Muhammad Haji bal'inaa akka malee reebbicha agaazii kanaan miidhame yeroo ammaa kana mana yaalaa roobee keessatti yaalamaa jira jedhame. Wallagga Naqamteettis kibxata gaddaa galgala agaaziin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddaa keessaatti hiriira mootummaa irratti bahuudhaaf jechuudhaan mooraa keessaa fi kutaarra naanna'uudhaan isaan reebaa bulanii. Harargee immoo barattoonni mana barumsaa Qobboo mootummaa irratti hiriira mormii ba'anii kibxata gaddaa. Barattoonni kutaa 10ffaa baratan otoo hin baratiin qormaata hin fudhannu jechuudhaan inumaayyuu kutaatii ba'anii mooraa sana keessatti gaaffii bilisummaa naannoo sanatti ka'aa ture daran deebisanii haaromsaniiru kan jedhe qeerroo bilisummaa Oromooti. Oromiyaa fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti rooba jandootiin namoonni 50 du'ani. Itoophiyaa keessatti sababa lolaa roobaatiin baatii darbe keessa qofaa namoonni gara 150,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhame.
Yeroo dhiyoo keessattis gara 190,090 kan ta'an sababuma wal fakkaataatiin qe'ee isaanirraa buqqa'uu maluu kan jedhe jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii kan Oochaa jedhamudha. Eebila keessa qofa naannolee 6 keessaatiin namoonni gara 119,711 qe'eerraa buqqa'aniiru. Torbee kana keessa qofa ammoo rooba jandoo buuseen Baaleetti namoonni 9 Walaayittaatti immoo 41 lubbuun isaanii darbeeraa kan jedhe Rooyitersidha. Arsii dhiyaa Ajjeetti immoo rooba hamaarraa kan ka'e karaan konkolaataa cite adeemsa rakkiseera. Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa sababa caamsaatiin kan ka'e namoonni miiliyoona 10 fi 200,000 ta'an nyaata gargaarsaa hatattamaa kan isaan barbaachisudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirbattaanuutiin gara qophii malaatti.
Oromoota biyya ambaa biratti wanti bal'inaan deddeemaa ture dhimma Injiinar Girmaa Xurunee Darseeti. Adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo qeerroo fi mootummaa Itoophiyaatiif garlameen dalagaa ture jedhameetu himatama. Dhimma kanarratti qophii imalaa simbirtuu torbee darbee keessatti kutaa tokkoffaasaa yeroo dhiyeessine namoota hiseeraa garlamaaf hojjetaa kan kana fakkaatu kan jedhamee namoota garii biratti himatamu Girmaa Xurunee mataasaa fi dhimmoota golobee yookaan immoo afoo shaboolee fi weellistoota qeerroon wal qabatee kan ka'aa tureef immoo kan hidhaa turee fi golobee boolee keessa ture weellisaa Girmaa Xurunees keessummaa taasifannee turre. Namoonni qophii sana caqasanii yaada kennatan yookaan immoo ragaa qabna jedhan immoo amma dhiyeessinaa jechuudha qophii imalaa har'aa keessatti. Maarreen waliin turaa dhaggeeffattoota keenya sirba gabaabduu kanaan keessummaa keenya kan yaada kennatan isaan jalqabaa qabadheen deebi'a. Girmaa Xurunaa kanatti walabate isaajjiin kan waliin beekne fakkaate maqaa adda addaatiin dhaaballee kun nama jira jedhama namni kun diina bilis mirga sittiin qabu waa'ee Oromoo kaasuutti nuti waan inni ijoollee hedduu diina nyaachiseef maayikalaawwiitti wanta dhiqashe isaan kan waan ajjeesiseef kanaaf dura dhaabbanna nama kana dura nama akkasii immoo Oromoo bitaanaa dura dhaabbanna bulisa kollee maan ta'en bilis namni kun diina kana nu beekaa bilisa dira. Nama gaaddisaa jedhamu caalaa jedhamu caaltuu jedhamtu gaafa akkasii mana murtii addee akkasii irratti ragaa irratti baheera. Kanani barbaadu ragaa. Namni tokko jira. Namni ishee doorsisa tokko hin jiru sun namni isa waliin baratee walumaan bakka namni ishee bakka biyyaa ba'ee jira. Boransi kun seenaa namni iyyame. Baay'ee bareeda. Isaan kunis Girmaan beeka jechuudhaan yaada kana kaasu. Mucaa sana wajjin mucaa aanaa tokkooti. Mucaa shanii jalqabee wajjin barate. Mucaan sun baay'ee jechuun diina Oromooti. Garuu namallee haalaa jira waan akka inni Oromoof quuqamaa jiru taataa miti. Waan inni hin goone hin qabu. Barattoota meeqa Harammayyaa keessa barattoota yuunivarsiitii irraa ariiseera. Barattoota meeqa ajjeesiseera. Amma yoon akka isaan mana barumsaatti hin deebine adabsiiseera. Mee ragaa kaasime amma fakkeenyaaf eenyu fa'eetaniin jettiiti. Isa immoo fakkeenyaaf amma ani piraayiveetii godheensi bilbilamte amma lakkoofsa kana sakiriitii qofa sodaachuu nan danda'a. Biyyaatillee akkasumas siif kennuu nan danda'a. Ijoollota maqaa inni hiisisee adreesii isaaniillee dabalee siif kennuu nan danda'a. Garuu eeyyama isaanii malee siif kennuu nan danda'a. Sodaata biyya keessa waan jiru. Isaan kun immoo nama Girmaa wajjin hidhameen ragaan irratti bahedha jedhaniitu himatu. Kan hidhamne bara 2011 walgahii Finfinneetti nu waamne. Eenyutu? Inni Girmaa yookiin Bombaa. Inni hoggisa Haromaayaa barata miti? Yuunivarsiitii Haromaayaa baratame. Garuu walgahii waame Finfinneetti? Finfinneetti waamne. Akka maaliitiin aangoo qaba yeroo sana si waamuudhaaf? Yeroo sana ijoolleen hariiroo amma tokko hin jira aangoo ijoollee walitti qabe yeroo sana ijoollee. Oromiyaa adda addaa irraa waame jechuudha Finfinneetti. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa Haromaayaa, Arbaa Mincii, Madda Walaabuu, Hawaasaa kana kan hirmaatan. Achumaan egaa walgahiin ji'a lama moo erga ta'ee booda kan dura qabame kan erga ijoollee qabsiise. Eenyutu dura qabame isatu moo? Bombaan dura qabame. Tole. Qaansee Dachaasaatu qabame. Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa. Bombaan yookaan Girmaa Xurunaa kun Dachaasaa durseetu qabame? Isatu dursee qabame. Tole. Ofiimmoo Qaansee Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa qabsiise. Apiriilii keessa hundi isaa yookaan ji'a eebilaa keessa. Inni immoo an afaan hoggaa gaafiif deebii godhe Dachaasaatu dura qabame ani immoo boodan qabame jedhe. Ati immoo lakkii Girmaatu dura qabame jechaa jirta. Girmaatu dura qabame kan irratti. Tole maal ta'e isaa booda? Booda Girmaan dura qabame ijoolleen tokkoon qabamanii ijoolleen kana kan hin jiran beekte amma yeroo hubattu akka Girmaan qabsiise akkamitti akka beektu beekte. Maayikilaawii yeroo geessu qorattoonni kan si gaafatan kanatti isa wajjin haasoftee kanatti isa wajjin dalaguma isaa si gaafatu. Kana irratti akka Girmaan si qabsiisan beektaa jechuudha. Maal fa'aa gaafatanii gama maal goote jedhanii gaafatan fakkeenyaaf isiniin? Isaan walgahii Finfinneetti waamtaniitu Bombaa warra beektaa jedhanii waan akkasitti nama gidirtan. Ammaatis hidhamteetta jechuudha Girmaa faana? Ani Girmaa bakka tokko miti malee hidhamte
isaa wanti hin dabalan barama fakkeenyaaf interviyuu asii taasiste faana irraa kan irra dhotti inni dachaa isaatiin mana dukkanaatti argee jedhe. Garuu isaan jara wanti hin dabalan kutaa garagaraatti nama jiru. Innuu sobaadha jechuu keeti. Inni mataan isaa sobaadha jechuudha. Inni dachaa isaa iyyuu isa hidhamuu isaan beeka garuu kutaa tokkotti hin hidhamne inni dachaa isaa fa'a. Tokkoffaa kutaa garagaraa qaba kaan lammataa immoo dachaa isaan fa'a utumaa kelaa hin galiin dura bakka biraa ture bakka isaan hin beekuni ija hidhamaniiti kan isaan turan. Tole isaa booda akkam ta'e mee warra hidhaman kana irratti ragaa baheera? Dhiyaate sirriitti. Egaa jalqabaatti kanneen nurratti kanneen ati boombaadha. Yookaan Girmaa Xurunee Darsee jedhan. Girmaa Xurunee Darsee. Ijaan agartaniis mana murtii irratti fuuldura keessan dhaabbatee ragaa isinitti ba'e? Inni barbaadni dhabeetti inni dhufee tokko keenya irratti jechuudha. Jalqaba dachaa isaa irratti ba'e. Maal jedhe egaa? Walga'ii sana kan walitti qabe anadha jedhe. Kan inni gosa keessatti kan godhe anadha jedhe beekta yeroo baay'ee. Kanadha amma kan seenaa jechuudha. Seenaa mararaa. Isarrattis ragaa ba'eera? Isarratti ragaa ba'eera. Maal jedhee ragaa ba'e? Isarratti immoo maallaqa 450 ergee fi naa deebiseera walga'ii keenya dhufnee jedhe. Amma Dachaasaa Wiirtuu irratti ofirratti ragaa ba'e taanaa Dachaasaa irratti maal ragaa ba'e maal jedhe Dachaasaan irratti dhugaa dubbatu inni? Walga'ii sanii Dachaasaa irratti yeroo ba'u maal jedhe? Kan godhe anadha jedhe kan yeroo baay'ee. Isaan kun immoo irratti argamaniiru jedhe? Seenarraa kanatti warri kan argamaniiru barandaa irratti walga'ii teenyee hiriira nagaa qopheessinee jira. Hiriirri nagaa sun immoo hin milkoofnee hayyamsifatanii teenyee hin hayyamsiifne hayyamsiisuu qophoofneera jedhaniira. Hiriira sana jechuudha. Hiriira sana. Amma itti aanee immoo eenyu irratti ragaa ba'e nama biraa? Kan biraa kan inni irratti ragaa ba'e ijoollee 9 irratti. Eenyu fa'i? Silashii Soorii, Abdii Darajjee, Irreessaa Haayilee Yesuus, Damee Zarihuun, Seenaa Mararaa irratti kan inni ba'e Darajjee guutuullee keessa jiran fakkaata. Maraa kan qabu. Yuunivarsiitii adda addaa irraa barattoota qabamanidha bara 2011. Waan irraa kan qabnu fokkasiisan inni turi hawaasa irraa. Alamaayyoo jedhama. Adaa Raggaasaa yookiin Alamaayyoo Raggaasaa. Isatu qabsiise isatu ragaa ba'e. Amma interviyuu sana kan hordofettanii isatti waliin goote jechuudha. Nama tokko irratti ragaa hin baane jedhe. Inni immoo ragaa ba'eedha. Fakkeenyaaf yeroo sana abbaan abukaattoon keenya Saamu'eel Abaatee jedhama mootummaatu dhaabee abukaattoon. Kanadhaa jechuudha ragaa malee inni sobanni gabaabadha. Galmeen namoonni 9 kun itti himatamanii hin beekama amma lakkoofsisaa? Inni Dachaasaa Wiirtuu jedhu 105612. Galmee Dachaasaa Wiirtuu jedhamee 105612. Namoota 22 keessa kan inni irratti ragaa ba'e namoota 9 irratti. 9 iyyuu barattoota? 9 barattoota. Tole isaa booda maaltu murtaa'ee barattoota 9 kanarratti? Kan inni ragaa irratti beekes Dachaasaa Wiirtuu irratti waggaa 8 murtaa'e. Warra kaan irratti waggaa 3 ji'a 3 murtaa'e. Kan amma dubbachuuf jedhan immoo jetteetoo hin taane ragaa qabatamaa barreeffamaatiin of harkaan qabaa jedhu. Maqaa keessa bara hojii dasu baay'ee galatoomi gaaffiif deebii kana yaada kiyyanarraa fuudhu fayyamuu keessaniif guddaa galatoomaadha. Sagantichaa dhageeffadhee ture feesbuuk irratti illee waa baay'eetu namoota baay'een jaamaa ture. Yaadicha kana xiqqoo ragaa qabatamaa fi gartee wanta nama fudhachiisuu danda'u yoo hin deeggaramne kan jiru feesbuuk irratti illee waa'ee isaa kanneen barreessan qabu. Amma immoo ragaa himannaa namoota 10 irratti baname kanneen koppii isaa harkaa qabuutu jira. Himannaan kun kan dhiyaate guyyaa 16 baatii 10 akka lakkoofsa Habashaatti bara 2003 lakkoofsi abbaa alangaa federaalaa lakkoofsa 525 harree duwwaa 3 galmeen mana waajjira poolisiidhaa immoo 16/10/2003 akka lakkoofsa Habashaatti. Namoonni kun kan himannaan irratti baname kun namoota 11 maqaan isaanii tokko Dachaasaa Wiirtuuti. Innis barataa Haroomayaa Yuunivarsiitii ture. Saaqataa Roorrooti kan lammaffaadha. Himataan lammaffaadha. Barataa Finfinnee Yuunivarsiitii ture yeroo sanitti. Sadaffaan ammoo
Ibsaa Daamteetii naannoo Finfinneedhaa kutaa Gullallee baradaa 10 jiraata. Himatamaan afuraffaadhaa Alamuu Tashoomee Bakkeetii Shawaa Bahaa Fantaalleedhaa qabaleen isaa. Kaan ammoo shanaffaan Shaafii Idris Wadaahii Harargeessaa aanaa mi'eessooti jireenyi isaa. Silashii Sooriiti himatamaan ja'affaadhaa Oromiyaa Bahaa Harargeedhaa Harumaayaadhaa. Kaan ammoo Daagim Baqqalaa Galataati inninis Oromiyaa Lixaa Wallaggaadhaa. Saddeetaffaan ammoo Eebbisaa Raateessaa Daani'eel jechuudhaan beekama maqaan Maasoosaa inninis Oromiyaa Horroo Guduruudha. Saglaffaan ammoo Damee Zirihuu Mul'ataa fi inninis Wallagga Oromiyaa Lixaa Wallaggaadha. Kurnaffaa Alamaayyoo Raggaasaa Taasisaati Dabuuf Killiil warra Sidaamaa jireenyi isaa. 11ffaan ammoo Mirreessaa Hayileyesuus Qananiiti jiraataa Finfinneedhaati. Amma isaan kana himatamni irratti dhiyaatee akka ragaadhaatti warreen dhiyaatan ammoo masrajjaa zirzir ji'ee jechuudha. Isaan ammoo nama 15 Takkaalliin Mooreesaa Tolosaa Farrajaa Saayyee Beenyaa Dhugaasaa Kabbadaa Biraanuu Barsiisaa Ashannaa fi Daabaa Nagaa Tasfaayee Fitsum Taaddasaa Abdiisaa Baqqalaa Alamuu Mul'ataa Nuurii Daabas Girmaa Xiruunee amma Girmaan kun 12ffaarra jira jechuudha. Girmaa Xiruunee Faqqada Hankar Ayyaanoo Efreemitti Gammachuu Milkiyaas nama jaamuutu akka ragaatti irratti dhiyaatee ture jechuudha. Kaniin an jedhu namni dhugaadha. Inni waan kana mormachuu danda'a kaanis irra dhiyeeffachuu danda'a. Inni kun amma gama tokkoon akka qeeroodhaatti biyyattii keessa kan jirudha. Keenya kanaas namoota gartee Gullalleetti afooshaa turan qabsiisee haala kanaan inni bahee jarri kan ammoo hidhaa jira wanni juus addaatti jira waan ta'eef haaluma kanaan namni kun waan baay'ee yoo gartee hojii bu'aa qabus haa ta'u hojii haa ta'u hojjeta namni tokko immoo hojjetu hanqinootaas ni qaba. Hanqinoonni akkana ammoo sadarkaa guddaadhaatti kan nama geessisu kuni dirqama saaxilamuu fi bahuutu irra jiraata yaadayyuun qaba. Akkuma beekamu qabsoota nagaa haga galma hin geenyetti rakkinoonni garaagaraa ni mudata. Lammaffaa hawaasni keenya beekamuttuu jechuudha. Wanni hanqina guddaa nuti akka gartee nuti galma barbaannu sana hin geenye gufuu ta'anii nu sakaalaa jiran keessaa tokko gartee hojii hojjetamee fi bu'aa argamee caalaa nama irratti gartee xiyyeeffatanii kan faarsuu kan dhaadheessuu hanqina jiru ammoo hanqina dhufe ja'ame mana ittiin hanqinni san furamu osoo hin taane gartee namticha san gartee jibbuuf balaaleffachuu fi kanneen irratti kan hundaa'edha. Kana sirreeffachuu danda'uutu irra jiraata. Nama tokko ammoo osoo ragaa qabatamaa hin qabne akka gartee qabsoon tun laamshoytu diininis nurratti hojjechuutti akka jiru beekanii jechuudha. Waan qabatamaa qaban saaxilanii dirree baasuu wanta qabatama ittiin qabne immoo olola hin taane qabatama osoo hin qabne gartee dhaadheessuu irraa of qusachuutu isaan barbaachisa waan jiruun qabaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyatti fufeera. Ammas kan Girmaa Xurunaatiin qabamee zaliilli hamaan narra gaheera qaamni kiyyallee miidhameera kan jedhan isaan caqasaa kunoo. Yaanillee daawwataa gasaanaan jedhani. Ani akka kiyyatti waan an beeku ragaa qabatamaa harkaaf harkatti qabaachuu odoo hin taane qaamaan nam kana waliin dalaguudhaa fi wal quunnameen ture waliin illee socho'een ture nam kana waliin. Bara kam? Bara 2006 akka lakkoofsa kan Itoophiyaatti. Eessatti? Ji'a adoolessaa keessa magaalaa Finfinneettidha kanan kunna. Bilbilaa ammoo karaa namaa si waame immoo dhaqxanii qaamaa wal agartanii? Namoonni ana dura kan inni wajjin ol beeku ijoollee biyyaaf jiranii ijoollee sanaan kallattiidhaan akkan itti himamee waa'ee qeerroo irratti hojjechuun barbaada. Magaalaa Mandii irratti yookiin sana mana sibuu irratti kan jedhu dhiyeessee ani dhalootaan namni lixa Oromiyaati. Akkan gara sanatti kallattii hiriyootaa sanaan naafeeree gara sana dhufuu dandeenya.
ta'e. Biyyarraa dhuftee Finfinneetti? Biyyarraa. Tole egaa maaltu ta'e wal agartanii Finfinneetti? Iddoon ani itti nam kana quunnam ture naannoo Wingeet bakka jedhamudha. Wingeet kana kallattiidhaan odoorattee bakka daandii wal qaxxaamuraa yookiin sirkiliin sun hin ga'in ka jiru gamoo takka jira. Gamoon sunirra kadhumarra jiru yookiin arfaffaa isaarra ka jiru oofisa wayii yookiin waajjira kan istuudiyoo tokkummaa hidhee qabu tokko jira. Keetiin kaaffee fuula duraa jechuudha. Namni kun achiin na yaamee na leenjisuu jira. Haala qeerroo irratti na leenjisee bakka qabuu fi kaayyoo dhaaba kan adda bilisummaa Oromoo irratti na barsiisa. Namni kun egaa hogguu san barumsa inni naaf kennaa ture jechuun kallattiidhaan akkaataan itti qeerroo gadi bu'ee jiruu fi tartiimoo kan adda bilisummaa Oromoon kaayyoo gannaa yeroo san inni qabatee jirullee bifa waraqataan illee haga koppi godhee naa kennuuf ga'ee ture namni kun. Baajeenni yeroo san kaffaluu jechuun guyyaatti haga qarshii 500 qarshii 700 illee hogguun naaf kaffalu hin jira. Maaliif akka inni kaffalamullee naaf gaaffii ta'uu yookiis isallee kaasee gaafadheen hin beeka. Dhaabni maallaqa haga kan ga'u erga guyyaan namaa kaffaluu danda'atee baajeenni kun dhuguma dhaabarraas immoo maal ka jedhullee nam shakkisiisa. Maal siin jedhee gaafatteeti? Rakkoo ni qabdaa namsi gargaarullee hin qabdu laf kanatti baajeenni si barbaachisa kanaaf homaa baajetaa yaaddeeni baajetaa hagamillee rakkoo kee gam kamiinillee si bira dhaabbachuun hin danda'a. Kaasii kana tarsiimoo kan dhattee lafa qabsiistee immoo achi hin jiraattu as naannoo Finfinnee naannoo Buraayyuuti man ilaallattu. Baajeenni jeetti hagam akkasi ga'ullee herreegiiti qarshii ammanaan na barbaachisa jedhiin nafkimi mana barnootaallee haa ta'u kan ittiin jiraattu hundaan atti danda'a naan jedhu ture. Tole. Isinii abaawortu erguusaa yookaan qeerroo bakka bu'uusaa maaliin amantan? Namni kun hogguna leenjisu sanaa iimeelii garaagaraa baneeti kan inni irraa na dubbisiisu wanta inni naa himu kana fakkeenyaa fi iimeeliin inni kun kanayyuu duree dhaabaati jedhee iimeelii inni banee na dubbisiise takka hin jira kan inni erguu fi kachas ergamuuf jechuudha. Akkanuma hooggantoota dhaabaa kan qoree maal jedhu akkanumallee dhimma qeerroo irrallee kan hojjetu kan wajjin inni wal quunnamu iimeelii garaagaraadha kan inni banee naaf dubbisaa ture ija kiyyaan kanan kompiitararraa ilaalaa isa bira taa'ee inni naa himu jechuudha. Tole egaa maaltu ta'e isaa booda leenjifamtan? Sanaa booda ani gara biyyaatti deebi'uudhaaf hin ka'e iccitiin kun anaaf isa gidduu qofa kan dhaabbatedha. Namni kun waraqata peejii murtaa'e na kennee ture akkanumallee fileeshii irratti sagaleedhaan kan viidiyoo waraabamee jiru kanneen wooboo mooraa qabsoo jiranii akkasumallee qeerroo kakaasu kan inni jedhee barreeffamoota garaagaraa viidiyoo sirboota warraaqsaa kan kana fakkaatan hedduudha kan inni fileeshii sana irratti waraabee na kennee jechuudha. Wanti kun anaaf isa qofa gidduutti beekamudha. Eenyullee kan hin beekne anillee hiriyaa koottillee kanan hin biraa ga'ee jechuudha Finfinneedhaa. Kanan hiriyyaan bira ture kanumti gara isaan fide kunillee kan inni irraa qufan qabne ture. Hogguun gara biyyaatti ka'u kana magaalaa Finfinneedhaa kaasee hagan dhufee magaalaa Najjoo bakka jedhamu ga'utti iddoo torba konkolaataan fattashame. Kan ati keessa jirtu sana kan isa katta'ame? Konkolaataa baasii Starbaas jedhamuun hin deemu jira kan Finfinnee irraatii Mandii Najjoo fe'ee kan deemu jechuudha. Kan uummata fe'eeru? Kan uummata deddeebisu. Hoggaan Najjoo ga'ee bu'uuf yaalii godhu poolisiin natti marsaa konkolaataatti na deebise san booda seensa magaalaarra hogguun ga'u konkolaataan poolisaa fi poolisni daandii cufee dhaabbatu jechuun karaan akka hin darbine konkolaataan kun akka inni dhaabbatu ajajanii konkolaataa seenanii homaa nam tokkottillee kan hin dubbanne namni fuula isaallee maqaa isaa eenyummaa isaallee yeroo san hin beekne hayi daawwit hagnaan jedhu ga'ee si barbaannaa ka'ee naan jedhanii waraqatan qabadhee jiru sana teessumni irra taa'e gaaf sana teessum 63 yookiis konkolaataan sun qabatu nam 62 kanan irra taa'e erga teessumni dhumeeti konkolaataa lafa gargaaraan konkolaataa sanaa taa'u cinaan hin taa'e tikeettiin naa muramellee teessuma 63 ji'a iddoon taa'e sun immoo namni Najjootti irraa harcee waan tureef konkolaataa sana keessaa teessuma 33 irra taa'e waraqata sana achi darbeen iddoo jijjiirratee hogguun taa'u dhufnanii na qabanii shaantaa koo fuudhanii fattashuu eegalanii san booda waraqata kana konkolaataa kana keessa sakatta'anii fuudhanii fileeshii natti kennii naan jedha namni kun. Kun haga magaalaa Najjootti amma? Seensa magaalaa Mandii bakka Shimaltootti jedhamu seensa magaalaa. Najjoo dabartee Mandii geessetti amma? San booda fileeshii maaliin jee gaafadhe fileeshii sirka jira fileeshii sanallee nu kennii naan jedhe fileeshii takkaa waan ani irraa beekuun qabu anillee ammallee wanta isin jettan kun hundi naaf haara'e gaafan jedhu konkolaataa sana keessatti na reebuu eegalanii san booda konkolaataa
dhaabatu reebicha achumatti jechuudha poolisoonni Adimaa Battaanyoo yookiis Kora Bittinneessaa warra jedhan sana ka magaalaa itti dhufanidha. Fuulli isaaniillee kan naafaaraa turanidha poolisonni suni. Sanboodha achitti na reebuu eeganii konkolaataa sanatti ol na deebisanii magaalaa seennee achumaan na buusanii harka kootti sansalata ka'anii yookiis ka harka ittiin nama hidhan sana natti hidhanii waajjira poolisii na seensisanii halkan san guutuu kan isaan naafaa ta'an kan nama kana wajjin haasa'aa turedha. Kan inni illee anaaf isa qofaa ta'anii hogguu stuudiyoo isaa san teenyee dubban wanta inni nama riisise dirqama inni naa kenne sana hundadha kan isaan na gaafataa turan jarreen kun. Namni gaaf sana na qorachaa ture maqaa abbaadhaan beekuu baadhuus inni tokko security kan federaalaati kan lixa wallaggaa irra hojjetu burukee nama jedhamudha. Namni tokko kan biraan immoo itti gaafatamaa poolisii Oromiyaa kan godina wallaggaa lixaa Adimaasuu nama jedhamudha. Komishineer Adimaasuu nama jedhamudha. Maqaa abbaallee isallee hin beeku. Jara kana lamaanidha namoonni na qorachaa turan. Finfinneedhaa waggaa kaate isatu tikkeettii sii kutee konkolaataa sii yaabsise? Konkolaataan na gaafatee ture bilbilaan hogguusan. Waggaatti kaatumoo? Anillee ganam sana akkan ka'u isa bira deemeen tiraanispoortii naa kaffalee keetiin kaaffee bakka jedhamu kanattidha kan inni isaa wajjin wal arge hogguun ganaman deemadee maallaqa isarraa fudhadhee buleenidha kanan ganama bibbee konkolaataan mandiina joo deemu kunillee tokkicha qofadha waan ta'eef ni beeka akkaataa deemsa kooti akkaataa daandiillee himeeraaf waan an teessan dura. Tole meegaa amma mandiitti hidhamte akkam taate? Galgal sana akkuma na qoratanitti bulanii ganamallee deebisanii haga boru guyyaa keessa Itoophiyaatti jechuudha. Haga sa'a 10 na qoratanii konkolaataa ka sireeffiidhaan takkan jira ka poolisnis ka jarri ittiin deemanii konkolaataa sana ka gidduutti na fe'anii tokko na fuulduraan tokko na boodaan poolisni Kora Bittinneessaa kun guutamee magaalaa keessaa na fuudhanii ba'anii fuula kootti waan na gurraacha takka haguuganii deemu eessa akkan geellee hin beeku. Naa booddee dhaqee kanan kallattiin of argee manni guddaa takka keessattidha. Manni kun hin dukkanaa. Bakka kanatti ammas jaroota na qorachaa turan. Mandii moo Finfinneetti kun? Iddoon sun erga na achi gaheetiin hubadhe gimbiidha. Gimbii ture iddoon sun. Mana hidhaa gimbii keessa jechuudha. Qajeelcha poolisii godina wallagga lixaa qajeelcha poolisiiti waajjira isaanii kan zoonii. Kan booda achin na qoratanii ammallee wanti namni kun naaf kaase dirqama nama kanarraa fudhadhee gabbuutti jiru waan hunda naa kaasan iddoo akkamitti akka inni wal quunnamaa turre yeroo na quunnamullee maallaqa akka naaf kennu wantoota inni akka waadaatti illee naaf galsana hundadha kan isaan naa kaasanii san booda nam kanan beeku jedhee yeroo hedduun reebichaan miidhaa garaagaraa fidanii qajeelcha poolisii godinaa sanarraallee gara dhidheessaan na dabarsanii san boodallee ka waajjira security ka isaanii ka magaalaa naqamtee jiruun nageessanii torcherii hogguu isaan fayyadamuu jalqabanii eeyyee dhugum nama kana na waamee Finfinnee deemeenaan nama kana kanaa wal quunnaminaan jedhameenaan quunnamee dubbiseen ture garuu nama kanaa wajjin dhimma siyaasaas haa ta'u dhimma mootummaan kun hin barbaanne tokko irratti illee wanti waliin dubbanne jiru ani immoo gara biyyaa deebi'uu qaba jedheen yeroon sun ayyaanatu dalagee jira ayyaana ka bara haaraatti ce'an sana kanaafin jarjareen galee nam kana nan arge nan dubbise malee namni isin jettan kanan beeku ani immoo injiinar Girmaa Xurunee nama jedhamu hin beeku jedheen namni kun Girmaa Xurunee dhee wanta na quunnamneef yeroo sana. Maqaa kamiin si dubbisen? Maqaa Abdiinaan jedhe. Tole. Booda isa ta'u akkamitti bartereeti? Duuba namni kun maqaa hedduullee isaan dubbatu turanii inni maqaa garaagaraallee waan qabu natti fakkaata. Nama akkanaati rifeensa filataa gurra isaa ka bitaa biraan godaannisa qaba. Namni nama kana wajjin wal quunnamsiise yookiis wal si barsiise abaluudha akkana tartiibaan na ibsa ture. Kanaaf nam sana ta'uun baruun nan himne ture. Amma suuraa isaa intarneet irra faca'u waggaa argitu simadhaa? Namoo kanadha namoo anillee haga san boodallee nam kana nan quunnama waan tureef jechuun dhimma irraa fudhachuu barbaaduun qaban ture. Kanaaf jechuun yaada koo dhokfadhee dhumatti dhiyaachaan ture. Mee jedhe gaama isaa booda kam ta'e? Sanaan booda nama kan akka kanatti hin beeka malee waan ani irraa beeku takkallee hin qabun jedhee nama hormadhe san booddee toorchii garaagaraa na godhanii ka elektirikaa kana laphee kanarrallee itti ka'anii hogguusuma kuftuu waan garaagaraadha waan isaan dararanii san booda gara gimbiin na deebisanii mal murtiitti illee akka inni haadhutee wanni garaagaraa godhanii dhumarra isaanumti immoo deebisanii mirga wabii jedhanii ganna lakkisan. Shakkiin koo guddaan yeroo sanallee wantan shakke yookiis wantan irraati hubadhe takka namni yeroo san gannatti dhufee naqamtee irratti na qorate nama Addisuu Badhaasaa jedhamudha. Nama
security kan Oromiyaa. Kan Oromiyaa gubba Finfinnee. Addisuu badhaasaa jedhama jechuun aangoo sadarkaa hojii isaatii namuma sanatu naa qoratu sana an addisuu badhaasaan jedhama. Gaheen hojii kootii kantika federaalaa akka Oromiyaatti itti gaafatamaadhaan jedhee na quunname na dubbise namni kun gaaf na qoratu sanallee jechuudha. Tole. Sanaa booda nama kana erga dhagaa qabatamaa akkanaatiin beekani anillee nam kana wal dubbiseera ergan jedhee namni kun aga ammaatti maaliif amantaa'een gaaffii koo ture. Mana murteetti otoo isin dhiyeessinidha kan isaan wabiidhaan si baasanii qajeelchi godinaa. Guyyaa takka qofa mana murtiin nageessanii abbaa langaan sagalee goonarraa fuudhee kanaa booddee gara qajeelcha poolisii sanatti ni hidhaman ture iddoo isaan itti na to'atanii kan booddee mirga wabiinaan jedhate isaanumti deebi'anii jechuudha. Hagam siidhaan jechutti? Baatii 2 fi bultii 4 naaf fakkaata. Himannaan sitti dhiyaate maalidha ture? Himannaa takka illee kan natti dhiyeessan hin jiru. Tole gasaa booda amma baatee Finfinneetti wal agartee gurbaa kana. Ani ogguusan gadin bahee hedduu dhukkubsataa waanan tureef mana yaalaa kanuma naannootti wallaalameen ammallee ayyaana irreechaaf ji'a fulbaana boodaa Finfinneen ol dhufee nama kana waliin wal argine ammallee. Maal jedha sitti kaasee? Waan andugoo irraanfadhee irra darbee takka waan ogguun mana hidhaa san keessa jiru jechuudha. Qajeelcha poolisii sana keessa ogguun hidhamee jiru. Poolisii takkatti ka bilbilamee bilbila poolisii sanaa eessaa akka inni fuudhellee kanan hin beekne eenyuun quunname akka inni karaa inni quunname illee kanan hin beekne poolisa keessi barbaada ani maqaan koo abdiidhaaf Finfinneen jira taa'ee ka poolisii sana inni quunname illee bilbilaan akka inni na dubbisu ta'e illee hin jira achumatti jechuudha. Mana hidhaa keessa godina too jirtu si dubbiseera? Poolisiin gaaf sana taranyaan eegaa jiru takka maqaa isaan hin beeku qaamuma waajjira sana eeganidha waardiyaa jechuudha. Achi bilbileellee na dubbisuuf yaade. Maal siin jedhe? Torban lama booddee hin baataatii yaaddee inni akkaataatti itti baatu siif mijeessinaa akka inni dhimmichillee salphatu gochuu jirra. Dhedheellee inni biraan na quunnamellee hin jira achi keessatti jechuudha. Akkuma jedhe immoo torbee lamaa booda baateere? Eeyyee. Tole gaama baate wal agartanii isaa booda Finfinneetti? Finfinneetti wal arginee na yaalchisuu fi maalli ka jedhu yaadee ture. Ammallee kan inni na gaafatu erga ofii dhiibbaan agarsiisirra geeti gama biyya itti deemtu siif mijeessinaati qeerroo labsana jiranii kanan wal quunnamuu qabu maqaadhaan naa kenni akkasumallee maadhee labsana jiran maadhee waliin sochoosutanii maqaa isaanii ka dhugaa fi guutuu ta'e odeeffannoo isaanii guutuu naaf kenninaan jedhe ka biyyaa san qophaa'ee deeman irreecha san raawwadhee nan gara biyyaatti deebi'e. Tole waa'ee hidhamuu keessatti hin kaafne isan gaafanne. Gaafadheen ture jechuun maaliidhaan wanta naafati dubbanne qofaatti kan ati naa himaa turte wanta dirqamni natti laatame hundillee harka isaanii jira kara maalii argachuu danda'aniin jedhe tarii hiriyoota kee quunnamuu tasaa yookiin kan namatti dubbate yoo jiraate atumti of ilaali malee kara argachuu danda'an maagara maaltu jira itti yaadde inni iyyuu adda nagaa. Afaan guutuudhaan hin dubbadha. Amma ilaali mana hidhaa sanatti dararamni narra geellee wanta kana na baasisuuf akkan itti amanu gochuudhaaf haga qaama hir'isuu haga irraallee akkan eelee jiraadhu qaamaa irradhee duddi koollee hedduu miidhamee haga qaam saalaa kiyyarrallee dhiibbaa geessisullee haga miilla kiyyarrallee dhiibbaa geessisullee wannoota garaa garaa godhan. Egaa Girmaan maqaa qeerrootiin daldalaa hoogganaa qeerroo keessaa tokkodha jedhamaa ture. Dhuguma Girmaan hoogganaa qeerrooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo isa beekaa wanta Oromoo irra geessisaa jira jedhamu kana quba qabaa laata qeerroon? Hooggana qeerroo olaanaa keessaa itti affeereera kanarratti. Caqasaa. Wanta gurbaa abdiin miseensa qeerrooti hooggana qeerrooti jedhamee odeeffamu kanarratti qeerroon maal jedha dhuguma miseensa keessanidha quba qabdu waan inni godhaa jiru jedhame. Odeeffannoo isaa argateen muraasa feesbuuk irratti ilaalaa jirra. Kana jechuun inni miseensa qeerroo kan ta'e dubbanni kanaafuu akka inni miseensa keenya hin ta'in bilisummaa. Yoomirraa kaaseetu miseensummaa dhaabe moo durumallee miseensa keessan miti? Lakki durumallee miseensa keenya
kennaan nagarre namni warmute amma haaroo waan miidiyaa haasaa kana ilaalaa jirran. Ati amma kan si dubbisu hooggana qeerroo olaanaati. Inni hooggana qeerroo olaanaan turre jettaa? Hooggana qeerroo olaanaa turuun isaa kuban qabnu. Hooggana qeerroo keessa hin jiru. Kubumaa isaan qabnu gaara. Ijoollee warra hiisise jedhamu kanas inni hiisisee quba qabaa qeerroon duubaan. Qeerroon amma waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kanaaf malee waan biraa wanti qubata bu'ee jiru qabatamaatti isa tokkos ture jennee wanna irratti amanni tokko hin beeknu maaliif miseensa keenyas hin turre. Karaa biraatti yoo waan akkasii godhe immoo hin beeknu jechuudha bira. Qeerroon amma jeequmsa jedhu kanarraa bilisadha hoogganni isaa jiru kuniif danda'eeruma kophaatti ijaaramee jira diinni keessa hin galle. Dhibbaan dubbatti bilisa diinni keessa hin jiru karaa nuti diinni nuu jiraatullee hin beeknu. Warra alaa kanaaf maa dhaamta namoota? Warra alaa kanaaf wanti hin dhaamu. Wantoota akkasii bakaaf kun gubbaarraa qabee waraanarraa qabee hanga dakaatitti gurgurdaarraa qabee hanga dakaatitti kan danda'anitti ni jirti. Kanaafuu wantoota biraatti haasaa ollee yoo jaruma qofa waa'ee haasota tokko nama tokko lama haasaa ollee bu'aa hin qabuuti bu'aan inni qabu waa bakka hin jirtu maaliif nuti kan fuulleffachuu qabnu yeroo ammaa kana biyya keenya tokko gara fuullee gara qabsoota innatti akka nuti gariin kaa'ama warra jaalaa. Dhaggeeffattoota keenya kana caalaa dhimma kana qulqulleeffachuun hoogganoota qeerroo fi adda bilisummaa Oromooti. Nuti yaada gama hundumarraa jiru torbee lamaan qoonnee kan dhiyeessine kanumaan xumurreerra. Amma sirba kana isin affeera. Namni dhugaadhaa kami akeekatu naa himi addaa wallaalee. Madade nangalle namni dhugaadhaa kami akeekatu naa himi addaa wallaalee madade nangalle. Eenyummaa keessa gubbaan saan ibsu eenyummaa dhugaa meeqamee ni beekna maaliif mataallee adda baafanna mee deebii naaf kenna. Halluu saagaraa gabbina qaamaa tahaa madaalii moo irree guddaa bal'ina qomaa kaamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafanna mee deebii naaf kenna. Namni dhugaadhaa kami akeekatu naa himi addaa wallaalee madaallee naangallee. Kan hatarfatee hunda dibaaroo moogan hasaasu mooga maagame takkee dubbatu kan nama gubsu gowwaa fi gamnaa kamii gonfachiifna namummaa dhugaa gamamraa.
manna me debi nafkenna. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumadhaa waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee walitti deebinaa dhimma biraa wajjiniin nagaatti anda sudulaati. Halkalamata hakuyanis tarani wedi bejalana wafiti barani. Halkalamata hakuyanis tarani wedi bejalana wafiti barani. Sijale ya iftuto sijale ya lubuto. Halkalamata hakuyanis tarani wedi bejalana wafiti barani. Halkalamata hakuyanis tarani wedi bejalana